mootummaan sirna loojistikii cimaa ijaaruuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ministeer deetaan ministeer geejjibaaf loojistikii Abdenge Boruu ibsan. Gaafiin buufata doonii argachuu dargaggoota yeroo dheeraaf gaafatamaa ture waliigalteen deebii argachuun injifannoo dhalootaati jechuun federeeshiniin dargaggoota Itoophiyaa ibseera. Pireezidaantiin ittaana naannoo Oromiyaa Abba Awwaluu Abdii godina Shawaa Bahaatti konfiraansii nageenya magaalaa Maqee aanaa Duddarmaachis irratti argamuun nageenyi biyyaaf murteessaa waan ta'eef hawaasni nageenya isaa eegachuu qabaas dhaaman. Weerar laf baadiyyaaf magaalaatti gaggeeffamu to'achuuf teeknooloojiin deeggaramuun bulchiinsa lafaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon lafa Oromiyaa beeksise.